السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجر توردت كيف شافوا جلتمو نجيني كن جلها كبجا إدو سنجل سنة كبو وأنا هرا ولدي بيجر فكني في تلفون لما بقى في دمتم تلفون لما كان يروح في دمتو كون قبل بلا هجنو بالبلا في دمتا كان مو إنترنت في كرا وا إنترنت في ترى كان في دمتو فكني في تلفون تكا هنا مسي بالبلا يو أتكبر إنجيران تاعتي كان يقول على كجيران تاعتي bilbil nama si bilbilusun kallatiman osoo abbachatin beesifne gara lakkoofsa guddaa keessa kan jijjiiramaa jechuudha. Bilbil fakkeenya bilbila lama yoo sim kaara lama yoo qabaatu taate as keessa sim kaara jira as keessa sim kaara jira. Kan biraa gabbaatee kan biraan jiraan taate yeroo namni sira bilbilatti biraan jirre yaame yeroo walakkaan bahe osoo abbichatin beesifne kallatiman gara lakkoofsa as keessa yerootti bilbilamaa jijjiiramaa jechuudha bilbilli kun jechuudha. Ati kaasuudhaaf deebii qoturraan dhaabachuu yeroo gadi osoo hin dhaabatin gara kanaa deebi'ee kallattiin karaa si bilbilamaa jechuudha. Waan ajaa'ibaati mee akkamitti waliin irra keenya heduu waliin Allah nafaana bu'aa. Waliin deebine jira. Ammaan tana kallattii man iddoo bilbila lakkoofsa telefoona keenyatti bilbilu kana seenna jechuudha. Yeroo seennee irraa baane haala kan nu baasa yeroo kan nu baasa tuqaa sadii gabana kan ni gartanii asirratti tuqaafna kan asirratti dhoofna jechuudha. Asirratti dhoofnee irraa baane siitingii irratti filanna. Sitingir filannee yeroo rabaane haala kanaan xiqqoo olofne iddoo kana asirra cuqaafnaa jechuudha. Yeroo asirra cuqaafne hanga nu baasu obsaan eeggannaa haala kanaan nu baasa jechuudha. Yeroo nu baase kana filannaa jechuudha iddoo kana filannaa jechuudha. Amma as keessa kan barbaannu kana jechuudha asirra cuqaafna. Ayyaama kennaa fi asirra nu baasa jechuudha. Asirra nu baase yeroo asirra nu baase kaasa daffaa kana asirra cuqaafna jechuudha. Asirra cuqaafne lakkoofsa as keessa nu jiru san qabilbilaa kan fayyadu kan asirra galchina iddoo kanarratti jechuudha. Akka yeroo nama asirra bilbilee an kaasuu asirra naaboo jechuudha. Lakkoofsa as keessa na jiru asirra guutaa jechuudha. On jedhaan jechuutti guutee jira. Haala kanaan lakkoofsa itti guutee jira jechuudha. Ammaan tana kallattii namni irra bilbila yookaan an kaafne taate an biran jiraanne katuru yaame hisaaba namni kaasu dhaabachuu gayyoo taate kallattii man garana deebi'ee asirra bilbila jechuudha. Waan kana irra kaa'adhaa laala isinis anis ilaalee jira. Qophiin irra kana fakkaatan qophiin akka tolleetu nagaan nuuf tura.